Akkam nagaa jirtu. Viidiyoo kana keessatti bu'aa qormaata intiraansii kan bara kanaa yoom akka ta'e isiniif himaa. Dabalataanis yeroo riizaaltiin ibsametti karaawwan riizaaltii keessan itti ilaaluu dandeessan sadii jira. Isaan sadan iyyuu isinitti kan agarsiisu ta'a. Yeroo qabxii keessan ilaallattanitti rakkoon konnekshinii uumamuuf furmaata isaa xumura viidiyoo kanaatti isiniif himaa. Egaa jalqaba irratti guyyaan bu'aa qormaata intiraansii itti ibsamu odeeffannoo hanga ammaatti iddoo garaagaraa argannee fi weebsaayitii ministeera barnootaa irratti maxxanfameen bu'aan qormaata intiraansii guyyoota lamaan kana keessatti kan ibsamudha. Kana jechuunis guyyaa roobii hanga kamisaatti ibsi gaazexeessitootaaf ni kennama. Eegasii halkan sa'a 6 booda qabxii keessan ilaallattu jechuudha. Odeeffannoowwan kana irratti hundaa'uun guyyaa itti aanutti ni ibsama jenneeti eegna. Egaa yeroo riizaaltiin ibsametti karaawwan qabxii keessan itti ilaaluu dandeessan sadii jira. Inni jalqabaa weebsaayitii ministeera barnootaati. Inni lammaffaa teelegiraam bootiidha. Kunis kanuma ministeera barnootaati. Karaan sadaffaan karaa SMS yookiin ergaa gabaabaa fayyadamuun riizaaltii keessan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Liinkii kanneen hunda isaanii teelegiraam chaanalii keenya irra isiniif keenyeeti jirra. Achirratti ni argattu. Yeroo riizaaltiin keessan ibsamutti barattoonni hundi riizaaltii ilaaluudhaaf waan yaalaniif rakkoon konnekshinii mudachuun waan barameedha. Tiimiin Gadaa Iskoor barattoota yeroo riizaaltiin ibsametti rakkoo konnekshinii isin mudatu furuun qabxii keessan isiniif ilaaluudhaan isin gargaaruudhaaf qophaa'anii jiru. Teelegiraam irra seentanii @Gadaa Iskoor tuutor jettanii sarchi gochuudhaan teelegiraam chaanalii Gadaa Iskoor jooyin godhaa. Karaa salphaan riizaaltii keessan ilaaluu ni dandeessu. Akkasumas intiraansiidhaan wal qabatee odeeffannoowwan haaraa jiran yoo jiraate saffisaan isin biraan geenya. Hunda keessaniif carraa gaarii isiniif hawwa.